فيديو كي كان شير قداتي لينا توب إسي مجا إسي لينا توب كان جرام تابا منا إشي مالف إسي كديسي سبب إسي كديسي مالني بلسا في تبيتي إرجوني دربي أبا منا كي كان إسي تشون سر متى الفاتا يفهمه كناف لينا توب برانا كنا جيت نبتي سنر الربا قبلتي دي لينا توب فيديو كي كان مو دير كمان كيف تشوك بديتشو سبب إسي مالفه أبا منا كي erga inni gasi dhiisee booda balleessaa kee akkamitti beeyte tokkoffaa jechuudha. Kanadha ajaa'ibee ati dura erga balleessaa kee ofitti beeyte isaa murkachuuf maaliif wantoota akkasii dalate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii hadhamoo viidiyoo nan qabadee isin dhufe viidiyoo liinaa tuubirraa liina maal balleessite balleessan isin abbaan mana isii gadhiisiif hoo maalii kan jedhurraa dubbadhe jechuudha. Dubartiin takka wantoonni isiin hojjetu waan hedduu kanumaafuu viidiyoo keenya laayik gochuu fi sheer gochuuf akkasumas sabiskiraayib gochuuf yaada keessan akka nu laattan abdii isinirraa qabna. Asumaan gara haasaa keenyatti tarraa jechuudha. Haasawni keenya immoo waa'ee liinaa tuubirratti dubbachuu deemna. Isii qofa otoo hin taane dhiifama. Dubartoota hunda fayyada jedhee abdii qaba. Yeroo ammaa kana dhiironni dubartiitti akka ajaa'ibaatti akka ajaa'ibaatti dubartiidhaan akkam jedhee haa dubbadhu bakka. Yeroo ammaa kana dubartii kafeetti gabbaatee fuudha jechuudha. Kafeetti gabbayee fuudha. Kafeetti gabbayee jaaladha jechuudha. Dubartoonni dhiirota dubartii dhiisanii dubartii biraa fuudhuuf deeman dirqama ofirraa qabu qabdan jechuudha dhiirota akkana. Sababni isaallee maaliif ta duraa san maaliif gadhiise sababni inni gadhiise maalidha? Inni amma haasofni nuti waliin deemnu immoo wanni nuti har'a walirra laallu liina erga balleessa keessatti beeyte akkamitti erga balleessa koofitti beeyte erga abbaan manaa kee kute erga tare maal jedhama himaa Oromoon waraabessa tare sareen dotti jedha. Erga abbaan manaa kee kute akkamitti balleessa kee gabbaatee himatta? Akkamitti dura balleessaa kee kana maaliif dura maaliif yaade? Dubartii takka jechuun dubartii jabduu taphatii ofii qabdee deemtu dubartii akkamitti beekta? Liinaa. Dubartii abbaan manaa isii jecha inni jedheen dhageettu. Dubartiin tun dubartii jabduudha. Yoo arrabsillee, yoo tumellee, yoo lileenillee, yoo bakka kana dhaqin jedheen, yoo nama kana tuqin jedheen, yoo ollaa kana dhaqin jedheen, dubartiin abbaa manaa san dhageettu dhiira dubartii saniif hin duuti. Dubartii anatu beeka, ana malee homtuun jiru, beeytuun ana, waan hundi ana jettee murtee mataa ofii erga heerumtee erga bultii ijaaratte murtee mataa ofii murteessitu hin ulfaata. Maaliif dhiisitu si fuudhese waan ta'eef. Namni gaafa murtee mataa ofii murteeffate jechuun amma yeroo odoon heeruminitti waa tokko rakkoon qabu. Odoon heeruminitti waan mataa kee waan mataan kee ija godhuu dandeetta. Sunuu miidhaa sirraan gaha. Tokkoffaa maal inni odoon heerumin duratti odoo bultee ijaareen itti gaaf murtii waan ani jedhetu ta'a gaaf jettillee hiriyoota keetiin wal dhabda. Garuu immoo abbaa manaa hiriyaan garagari. Hiriyyallee akkasumatti jaalatama. Hiriyaan irraa waa hedduu eeggatti jechuudha. Hordoftoota kiyya liinaan asirratti dhugumatti jechuudha. Dogongora guddaa qabdi. Dubartiin mataa jabaattu booda jireenyi isii ni diigama. Dubartiin tokko namoonni tokko amma yookiin gama jaalalaatti walii galtee dhabuu danda'ama yookiin jaalallee. Amma dubartiin fakkeenyaaf dhiira tokko hin jaalatin bakka hojii taa'umni ulfaata dubarratti irratti maaliif nama san onnee waan hin jaalanneef dhiibbaa irra gaa yeroo hundaa dubartiin irra guddinni ilaala. Jaalala yoo abbaa manaa isiitiin qabaatiin baay'ee dhibbatti. Saniif gargar buune. Garuu immoo dhiirri loloo akkasuma amma immoo dubbiin isaa lamaanii mata jabenna. Isin erga inni taree balleessaa qabaa. Namichi inni abbaan manaa kee waraqaa naa kennee jira. Waraqaa nikaa kiyyaa naa kennee mucaa ofii fudhatee anaan irra gabbee jedhee liina obboleettii asiin durallee duniyaan illee gaafa intala sanii ilillirlee waa'ee bahar irratti illee hedduu tokko bakka dhiibbaa godhaa turte namarratti jechuun baay'ee tokko namatti deebi'aa turte. Waa tokko dubartiirraa kun hin bareedu. Dubartiin afaan isii ala buluu qabu. Mana buluu qaba. Maaliif waa hunda keessatti fedhe miidiyaan hamma fedhe jabduu ta'e jechuudha. Dubartiin akkaan dinqisiifadhatu jira jechuudha. Miidiyaa kanarra jirti. Iddoo tokko bakka haala ajaa'ibaatiin kan nama gorsitu dubartiin sun jajjaba. Gaafa kana dubartiin sun jabinni isii jabduudha. Isin jabdu hanga nama tokkotti jabdu. Haala qabeenyatti isin agaru. Garuu mootuyyuu abbaa mana isii saniif dubartiin cuufu
Cuunfamtee bulti ka gizee gabbaatee dubartiin sun kaampaanii gara iddoo garaagaraatirraa qabdi. Garumaan hiree abbaa manaa isiitii immoo ni cuunfamtee bulti akka inni jedheen itti bulti. Bakka hojii tokko hojjetuuf waan tokko dalaguuf dirqama abbaa manaa keetii walii galuu qabda. Dirqama inni waan siin jedhe dhaguu qabda. Kun murtee keenya isuma murtee keetii jechuudha. Abbaan manaa kee waan sajju hundarratti ati dhibbumaan dhibbatti ishi naataa abbaa manaa kiyyaa waan ati jetti fudhatti. Yeroo inni lolu immoo jalaatee bita. Yeroo inni si gorsus ishi naataa. Gaaf kana immoo wanni sun yoo hin taane ta'es deebitee cuunfitee laantee lakki abbaa manaa kiyyaa wanni akkanaan ta'u jettee ofirratti fudhata. Isa fuutee erga inni aaru sun irraa galee nagaa ta'e gorfattee karaa walii galuu dandeetta. Lakki anatu akkas ta'a, lakki anatu akkanaa, lakki anatu si fuudhe. Amma dhiirri maal laallatti isinii galee anatu si fuudhe. Situ na fuudhe moo anatu si fuudhe. Jidduu kana lamaan ittiin jira. Anatu si fuudheef situ na fuudhetu jira. Jidduu kanatti immoo dhiirri illikii keessa seenti. Dhiirri immoo akkamitti illikii keessa seenti dubartii jecha dhageenye. Dubartii waan inni jedhuun abbaan manaa jedhuun hin dhageenye. Dubartii nama tuffattu, dubartii nama arrabsitu. Maaliif ittiin cooran jechuudha. Akkamitti ittiin cooran niitiin ibalu sun ta'a akkanaati. Niitiin ibalu sun ta'a akkanaati. Maan boleetiitii hiriyoonni kee jirti uulaan. Nama hundumaa dhiisa. Namoonni fakkeenyaaf kabaja namaa qabaachuu. Fatii irraa baradhaa ishii warroota kaanii dhiisayyuu. Dhiisa warroota kaanii. Ijoolleen nama fakkeenyaaf haadha mana isa iddootu jira. Caaltu jira. Bakka kanneen gad ijoollee hedduutu jira. Ijoolleen dubartii yaanii jechuun akkanumatti namoonni ofii qaamanitti dhayxee beektu jechuun sin jedhe boleetiitii. Waan kanarratti immoo dirqama xiyyeeffannaa gochuun waan kanarratti ati dhugumatti gabbaatee lallabuu, gabbaatee nama arrabsuu, ati bakka haadha ilmaatee bakka hiyyoomtee bultii inuma yoon heerumin illee dubartii nama arrabsuu irraan bareeddu. Maaliif hojjetanillee bakka dubartiirraa adabbii jedhama akka naannoo keenyatti adaba godhatti dubartiin adaba qabdi safuu beekuu jechuudha. Waan akkasiisan bakka akkuma miidiyaan tolee akkuma dhuma gabbayee abbaa fedha arrabsaa abbaa fedha dhiisa jechuun ni ulfaata. Dhiirri immoo dubartii haadha manaa ofii haadha ilmaa yeroo ammaa kana keessa biyya ambaa kana keessatti immoo akkuma ta'aatti gadi dhiiftu waa hedduu namaa madeessa keessa namaa madeessa waan ta'eef kanaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa ani wanni isin jechuu barbaadu inni isin jechuu barbaadu dhugumatti kabaja dhiiraaf godhaa. Gaafa ati kabaja dhiirri si kabaju dhugumatti dhiirri si kabaji si jaalatti sibbitoo siif qabdis. Gaafa ati nama xiqqeessite maatii isaa yookiin immoo hiriyoota isaa fira isaa hin jiraa miti akkanumatti bakka isa mataa isaa. Asan yoo mataa isaa kabajje firallee kabajjaa mitiira. Gaafa kana mootu dhiirri bakka obsisuun yoo daangaa dabarfate kalas ni kutti ni deemte jechuudha. Riskii isaanii barbaadachuu. Akkasii obboleettiitii yaa Rabbiin abbaa manaa kee imimmaan boottee fi buuftee fi jettee kana Rabbi walitti si haa deebisu. Wallaahi hin ulfaata. Ilmaa wajjin illee akka aare ta'e malee booda ilma kana isa fiteetti dalaguu deema. Booda ilma kana maal godheettini immoo mana taa'a. Bakka kun amma illikii keessa seenuutu akkasisa godhe. Namoonni hedduun waan akkanaa kana aara irratti utuutti yaadanis godhuu danda'anii sinuutu yoo Rabbiin keessa akka jeelchuu waan namni jedhe dhagee waan abbaan manaa kee jedhu dhagee qaalii isaa gooti isa malee toltu isa malee bareeddu ilma kee immoo badhetti utoo ilma qabaachuu baatte aadii mata koo rakkoon hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana dhiironni kunoo akkatti maraatanii jiranii immoo shamarran illee maraa yaani dhiiraaf qalbii cabsaa jirti haga tokko baay'ee tokkotti. Isin jechuu barbaade kanaafuu wanni isin jechuu barbaadde kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kee laayik godhaa shirba Oromoo shamarran immoo abbaa manaa keessan kaayadhaa ol kaayadhaa jabeeffadhaa suuqadhaa akka namni hin argine kaayadhaa isin jechuu barbaada. Warroonni mana arabaa jiranis warroonni abbaa manaa qaban abbaa manaa keessan jabeeffadhaa. Jaalallee keessan illee jabeeffadhaa. Jaalalleen illee yeroo ammaa kana jaalattee gaafa kekeef jettutti rakkoodha. Rakkoon isaa maanni ni deema. Yoo iddoon qabaataniif yoo yeroon qabaataniif yoo jaalala isaa dhibse jaaladhaa maal ta'a waan hin jiraniin ni kutaa jechuudha.
riskiin hin jirti garuu alhamdulillah jechuun an fakkeenyaaf ka deeme riskii matu deemaa ka taa'es riskii maaliif ka bultii ijaarrattee ilma qabu kanatti ni ulfaatti. Maaliif sirriitti jabeeffadha abbaa manaa keessan isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.